Mana barnoota sadarkaa lammaffaa waliigalaa bulchiinsa Dirreedawaatti sagantaa naftiraa qophaa'ee gaggeeffameetii jira. Saganticha irratti argamuudhaan dura bu'aan mana barnootaa waliigalaa sadarkaa lammaffaa obbo Fiqaaduu Sanbataa hawaasa musliimaatiif sagantaa qopheessuus ibsaniitii jiran. Sagantaa kana irratti hirmaachuudhaan gammachuu mana barnootaa qoddachuu isaaniitti ibsaniitii jiran. Sagantaa haftiraa mana barnoota sadarkaa lammaffaa waliigalaa bulchiinsa Dirreedawaatti qophaa'u irratti itti gaafatamaan biiroo barnootaa bulchiinsa Dirreedawaa obbo Sultaan Aliyyii argamuudhaan ergaa isaaniitis dabarsanii jiran. Sagantaan haftiraa mana barnootaa waliigalaa bulchiinsa Dirreedawaatti qophoofte tun qaamota hundaa waliif fiduu irra gaheen isiin qabdu olaanaa ta'ullee jilee qulqullina barnootaa keessatti gaheen isiin qabdu olaanaa ta'uu namoonni saganticha irratti argaman ergaa gama isaanii dabarsanii jiran.